Ashama akkam jirtu hundi keessanuu viidiyoo kana hundi keessanuu copy link share godha kuno amma mana tajii bira jirra tajii dhufaa jirti ganni fi tijiin jidduudha wal dhabanii jiran nama waliif bu'anii jiranii amma kuno araara bu'anii salaami argachuu fi ilbaanyi warra mataa gadi garagalchaa baatan ilbaanyi warra nama arrabsaa baataniif rabbiin sabara isiniif haa kennu namni yaada qabu namni sammuu qabu jiraate ijoollee kana fideenii walitti araarsuudhaan malee yaadan gargar facaasuun faayidaa tokko hin qabu. سني فيدو نسني فيدو يقول لنا من أمر رمودي ربي كذا نهاجه وكم ترشح سالس التاجر سوا كيون وانا دبتو قبله بولا دوغا إيفا بولغا فدا إيفا أمني كوني أقوبتو كان جالتو هجالتو كان سنجيب سناجيب نما سنجالتو سكرتني نما سنجيب سكرتني وانا كان لما تتلبينا إلا توي وانا كان نوري نما جواد نما يازو دندو جالتوما أرارمني جراني جالتوما يا يولي ورمو نجاتا waan baay'ee takka nama gammachiisu hojjetan hordoftoota go akkam jirtani fayyaa qabdanii jirtu anaaf haa jiraatu jiraanis galata waaqayyo baga jiraatanis egaa waan baay'ee takka nama gammachiisu akkuma mata duree irratti argitanii egaa ciniinsuun samoona kana nu ciniinfachiisaa ture har'a kunoo furmaata isaa argannee jirra jechuudha egaa namoonni baay'een warreen gammii fi akkasuma gannii fi tegist akkasuma gammee jaallatan والأبين ساني جبتني باية تكجاجا ما هي سبوتني تكجرنت تكجرست جشاتور ذن يمو جنين وانا راتو كرفت دبت أي جنة جني ده جدنا يمو تجستي وانا راتو كرفت هي جنة تجستي في جدنا يمو جمين مولي بتبير فيه تو فازن سيسة وهي مجانكو خليه سجولة كنا فانا تبتها تريك وباسا تيرا تأكل ستجد جنة ميرا تكجيز نقول جاني جران جشلا نويو جولة كوني هذا أمانة موي har'a yemmuu akka sittiin haala kanaan walitti dhufanii raawwatanii nageenya yemmuu buufatan baay'ee takka nama gammachiisa jechuudha. Waaqayyo illee gammachuu kana jaallata. Jaalala jaallata. Waaqayyo wal jaaladhaa jedha malee wal jibbaa hin jedhu jechuudha. Obboleessa kee ofii keetiin olitti caalchisii jaaladhu jedha Waaqayyo jechuudha. Kanaaf iyyuu jaalala kana akkasuma mooyyuu nagaa kana buusuun isaanii nu illee akka nagaa godhannu nu taasisaa jechuudha. Kanaaf iyyuu bakka waaqayyoo nagaadhaan walitti isaan deebisee akkasuma mooyyuu saba isaan iddoo kanatti argamee raawwatee isaan walitti fidee nageenya isaaniif buuse kana waaqayyo isaan haa eebbisu yaa eebbifamanii nagaan karra isaanii mana isaanii jireenya isaanii maatii isaanii hunduma keessattuyyuu nageenya isaaniif haa bu'u jechuudha. Saba kana akkasuma ijoollee kanas har'a araaramanii jiru. Har'aan booda rabbi ammallee karaa fuuldura isaanii jiru jireenya fuuldura isaanii jiru hunda isaatiyyuu waaqayyo nagaa isaaniif haa taasisu. Kanaan booda hamtuun jidduu isaanii isseeniin nageenya malee jedha dhugaa rabbi baay'ee takka gammade baga waaqayyo nagaadhaan walitti isaan deebise. Micayyoon kun waan of illee taatu biyya ormaa sanarraa biyya biraatirraa kunis biyyuma ormaati biyya biraa sanarraa isheen kana abdadheetiin dhufe jetti yemmuu ishiin waan tokko jettu garaa isiitti garaan keenya nuna yemmuu tigisti dhuftee ta'u waan tokko jettu garaa tigistitti garaan keenya nuna jidduu kanatti nuti akkuma waan kun waa fannisanii rarree hawusan akkas taane jechuudha. Kanaaf iyyuu ijoolleen kun iddoo tokkotti walitti deebi'uun isaanii baay'ee tokko nu gammachiise baga waaqayyo nagaa isaaniif buuse baga nagaan jidduu isaaniitti argame. Egaan duras ta'u jara kana sadan jidduutittuyyuu asuma wajji fiiguu malee waa kana sanatti wanta ani gargar baafadhee isaan filadhu tokko illee hin jiru siniin jedheetiin hin jira. Ammas immoo yoo jarreen kun nagaa fayyaadhaan nam tokkotti naaf deebi'anii jiru araaramanii jiru baga rabbiin nageenya jidduu isaaniitti buuse akkasuma namoonni gannii fi tigistii akkasuma gammee jaallatan akka isaan gargar hin baane akka isaan nageenya buufatan wantoota baay'eedhaan isaan bira dhaabattanii baga gammadanii isiniin jedha hundi keessaniyyuu hordoftoonni ganniis hordoftoonni gammees kan tigistiis akkasuma hundi keessaniyyuu jechuudha kallattii kamiiniyyuu ijoollee kana kan argaa jirtanii akkasuma suura sooshaal miidiyaa adda addaatirraan miidhama ijoollee kanaa waldhabbii ijoollee kanaa dhagaa kan jirtanii dhagaa kan turtanii egaa amma kun waaqayyo jedheeti ijoolleen kun guyyaadha akka carraa ta'eeti meeshaa fi meeshaan walitti bu'ee wal cabsa waan ta'eef nama waan ta'aniif sababa nama ta'aniif
wantootuma adda addaatirraa kan ka'e jechootuma adda addaatirraa kan ka'e walitti bu'uu danda'anii akkasuma immoo har'a kunoo rabbi nageenya jidduu isaaniitti buusee araaramanii jiru. Kanaan booda jechuudha namoonni adda addaa jechoota adda addaatiin wantoota adda addaatiin viidiyoo adda addaa kana irratti hojjetamu baay'eetu jira jechuudha. Wantoonni kun immoo waan namarraa bareedullee miti waan namarraa fudhatama qabullee miti jechuudha. Maaliif namni tokko paachaa tokko argateedha fichii takka argateedha fi wantoota baay'ee wantoota ta'uu hin qabne wantoota jedhamuu hin qabne wantoota ta'amee hin jirre ta'eera wantoota jedhamee hin jirre jedhameera gaafa jedhamu baay'ee takka nama dabbara jechuudha. Baay'ee takka nama jibbisiisa. Kanaafiyyuu wantoota jedhamuu hin qabne wantoota ta'uu hin qabne yommuu saba kanarratti yommuu ijoollee kanarratti taasifamu nama dabbara jechuudha. Maaliif ijoolleen kun yookiin waan sana keessatti argamuu danda'u yookiin argamanii ta'uu danda'a yookiin immoo osoo hin argamin yookiin immoo ijoolleen kun wantootuma kana keessattuyyuu abadan waan keessatti argamanii jiraatan ni jiru ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Haa ta'u malee immoo wantoota adda addaa fayyadama adda addaa jechoota adda addaa yeroo namarratti fayyadamanii baay'ee takka nama dabbara jechuudha dhugaa dubbachuudha fi kanaafiyyuu jechoota adda addaa kana fayyadama adda addaa kana osoo namarratti fayyadamuu baannee osoo namarratti wantoota adda addaa kana gochuu baannee gaariidhaan jira. Kanaafiyyuu maaliif boruu numarratti miidhaa fida wanni kun fakkeenyaaf warreen yuutuub irra hojjetaa jirru kun jechoota adda addaa wantoota nama sanarraa wantoota nama sanaan jedhamuu hin mallee wantoota nama sanarratti fayyadamuu hin qabne gaafa fayyadamne dadhabbiidhuma keenyatu bilaashin nu jalaa bada jechuudha. Chaanaalli keenya wanta tokko miidhamni tokko yoo irra gahe kaleessa akkamitti akka itti dadhabnee finnee maal keessa dabarree akka finnee hundi keenyaan beekna warri sooshaal miidiyaa betalee yuutuubii kanarratti hojjetaa jirru sirriitti beekna jechuudha. Yuutuubni haala qallaaliidhaanii miti kan namaaf guddatu wantoota xiqqaadhaanii miti chaanaalli kun kan namaaf guddatu jechuudha. Dadhabbii baay'ee bu'aa baay'ee nama gaafata. Kanaafiyyuu kana keessatti immoo wantoota adda addaa yeroo fayyadamnu viidiyoo namaatis ta'ee suuraa namaatis ta'ee yommuu fayyadamnu haala seera qabeessan osoo fayyadamnee gaariidhaan jedha. Maaliifini dadhabbii keenya sanatu bilaashin nu jalaa bada jechuudha. Wantoota fayyadamuu hin qabne gaafa dhandhee namarratti fayyadamnu dadhabbiin keenya suni bilaashin nu jalaa bada jechuudha. Guyyaa sana ayii jennee boo'uu mannaa osoo hin boohiniin dura osoo ayii hin jedhiniin dura dursinee wantoota fayyadamuu qabnu tokko haala seera qabeessan wantoota jedhamuu qabus wantoota tolfamuu qabus haala seera qabeessan osoo fayyadamne gaariidhaan isiniin jedha. Akkuma beekamu chaanaalii miliyoon kana yeroo argitanii asirratti argaa jirtu hundi keessanuu beektu chaanaalli kun baay'ee guddaadha jechuudha. Yeroo qallaalii keessatti kan guddatedha yeroo xiqqoo keessatti jechuudha. Haala beekaminidha chaanaalli kun kan guddate. Haa ta'u malee immoo wantoota adda addaatiin chaanaalli kun nama harka ture. Egaa abbaa chaanaalichaa harka osoo hin taane nama biraa harka ture jechuudha. Sababa nama harka tureen abbaan chaanaala kanaas xiqqoo haalli niitoorkiisaa waan haala rakkisaa ta'erraan ka'ee namatti kennatee viidiyoo adda addaa akka namni irratti gallakkisuuf jedhee nama bira tursiise jechuudha. Namni inni bira tursiise suni viidiyoota nama jechoota haala seera hin qabanneen jechoota wal fakkaataa jechoota akkasuma nama saalfachiisu irratti fayyadamaa ture jechuudha. Sababa sanarraan kan ka'e abbaan viidiyoo sanaa yookiin immoo abbaan suuraa sana irratti fayyadamee sanaa argee chaanaala kana gulaallii jala oolchee baay'ee adabbii cimaa itti kennisiise jechuudha. Kanaafiyyuu osoo adabbii sana jala hin galin osoo wanti sun nurratti hin uumamin wantoota fayyadamnuu fi wantoota gochuu qabnu haala seera qabeessa suura namaas yeroo fayyadamnu haala seera qabeessan osoo fayyadamne gaariidha. Dadhabbiin keenya akka bilaashi nu jalaan bannee isiniin jedha. Kanaafiyyuu ijoollee kanarratti wantoota baay'ee jettanii wantoota baay'ee gootanii kan irratti fayyadamaa jirtan baay'eetu jira argeetiniin jira waan ta'eef ani ijoollee kanaaf oogee yookiin immoo isaan irra dhufee dubbachuudhaaf osoo hin taane akkaataa chaanaalli itti nama dadhabsiisee namaaf guddatu waanan beekuuf waanan argee fi dadhabbiin keessan akka bilaasheessan jalaan hin banne chaanaala miliyoon kana ijoolleedhuma sababuma ijoollee kanaatiin jechuudha. Kan chaanaalli miliyoon kun duubatti deebi'ee raawwatee amma hojiidhaan ala ta'ee taa'ee jiru sababuma suuraa ijoollee kanaa jechoota adda addaa ijoollee kanarratti fayyadamanii fi akkasuma ijoollee kanarratti jechoota adda addaa wantoota safuu cabsu osoo irratti fayyadamuu baattanii gaariidhaan isiniin jira. Egaa kanaafuu jechoota baay'ee isinitti dubbadhee oduu isinitti dheeressinitti fakkaata. Ani wanni ani dhufee fi ijoolleen kun baay'ee takka na gammachiisanii akkasuma ijoolleen kun naman baay'eetti dhiyaadudha gar keessatti illeedha.
namoota baay'eetti dhiyaadudha jechuudha. Sababa kanaaf baay'ee isaaniif gammadee hedduu takkan gammadee fi baga nageenya jidduu isaaniitti isaan argame. Kanaaf iyyuu isinan jaalladha, isinan kabajaa, naaf jiraadhadha. Jaalalli jidduu keessanitti ammallee haa burqu akka galaanaa isiniin jira yaa obboloota kooyi. Kanaan booda Rabbii jaalala malee jibba jidduu keessanitti hin fidini. Nageenyi jidduu keessanitti yaa argamu. Kanaan booda surumayyuu tasumayyuu jechuudha. Qilleensota jidduu keessan hin seenini. Hedduun isin jaalladha, hedduun isin kabaja. Sadan keessaniyyuu hedduu takkan isin jaalladha obboleewwan kooti isinii. Haala kam keessattiyyuu haala dhaphina bal'oo keessatti xiqqoo keessattis wal bira dhaabbanna. Nuwaaf jiraadha, fayyaa ta'a, ammallee nageenya jidduu keessanitti yaa argamu isiniin jedha. Hedduu isin jaalladha, hedduu isin kabaja. Akkasuma akka carraa ta'e namoonni haaraan gara chaanala kanaa yoo dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'aadha. Subscribe gootanii mallattoo alarmii sana immoo tuquu hin dagatinaa akka viidiyoon keenya yeroo hunda isin bira ga'uu fi kan hundumaa gootaniif galatooma. Horaa bulaa deebanaa.